Akkam jirtu maatii Gamee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii kanaan isinitti himaa. Oduu jalqabaatiin barattoonni dubartoonni musliimaa magaalaa Aksuumitti argaman yoo ijaaba isaanii baafatan malee barachuu hin danda'an jedhamuun isaaniin yaaddatama. Yeroo ammaa kana immoo barattoonni kun dhimma kana mana murtiitti himachuudhaan manni murtiis ajaja dabarsee jira. Dhimma kanarratti manni murtii maal jedhe kan jedhu gabaasa bal'aan isiniif qabadheera gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya lammaffaatiin kirkira lafaa tibbanaa Itoophiyaa keessatti mudachaa tureen uummanni 58 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Manneen 30 ol ta'anillee diigamaniiru. Uummanni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii iddoo garaagaraa jiraatanis rakkoo nyaataa, bishaanii fi dawootiin rakkachaa akka jiran ibsanii jiru. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aan isiniif qabadheera gadhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gamee Miidiyaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun hin dagatina. Amma gara gabaasa bal'aatti darba. Oduu keenya jalqabaatiin manni murtii aanaa Aksuum ajaja manneen barnootaa magaalattii 5 barattoonni musliimaa hijaaba uffatanii mooraa mana barumsaa akka hin seenne dabarsan ugguramee akka turu murteesse. Manni murtichaa dhaddacha kibxataa amajjii 2017 ooleen shamarran musliimaa sababa uffannaa isaaniin barnootaan ala ta'uu iyyannoo dhiyaate irraa hubachuu eeruun dhorkiin manneen barnootaa kunis barattoota irratti sarbama mirgaa geessisuu akka danda'u akeekee jira. Akkasumas manneen barnootaa magaalattii qajeelfama bulchiinsa akkanaa kennan jedhaman 5 amajjii 16 bara 2017 mana murtiitti dhiyaatanii jecha isaanii akka laatan ajaja dabarsuu DW gabaasee jira. Barattoonni musliimaa 160 ta'an kunneen uggurri ijaabaa kun mirga barnootaa fi bilisummaa amantaa heera mootummaatiin kenname cabsa jedhanii mormaa kan turan yoo ta'u, barattoonni kutaa 12ffaa magaalattii keessatti argaman bulchiinsi manneen barnootaa ijaaba akka ofirraa baasan isaan ajajuu hordofee qormaata biyyoolessaatiif guyyaan galmee foormiin onlaayinitti guutamu isaan jala darbuus ibsanii jiru. Barattoonni kunneen akka himanitti manneen barnootaa magaalattii hijaaba yoo ofirraa baasan malee qormaata biyyoolessaaf akka hin galmoofne kan isaan dhorkan yoo ta'u, kunis seera amantaa isaanii akka cabsu himanii jiru. Barattuu maqaan ishee akka hin eeramne gaafatte tokko amantiin keenya waan dhowwuuf qormaata biyyoolessaaf galmaa'uuf hijaaba keenya baasuu hin dandeenyu. Seera amantii keenyaa cabsuu mannaa barnoota keenya dhiisuu filanna jechuun miidiyaa Addis Istaandarditti himtee turte. Barreessaan mana maree dhimmoota Islaamummaa Tigraay Haajii Mohaammed Kaasaay gama isaaniitiin uggurri kun barattoota musliimaa kutaa 12ffaa haala hamaan miidha jedhanii jiru. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Tigraay ibsa torban darbe kenneen guyyoota 3 keessatti uggurri ijaabaa kun furmaata yoo hin arganne tarkaanfiiwwan nagaa qabeessa dabalataa hawaasa musliimaa waliin mari'achuun akka fudhatu akeekkachiisee kan ture yoo ta'u, boodarraa manni marichaa uggura kanarratti tarkaanfii seeraa eegaluu isaa ibsuun biiroon barnoota Tigraay ibsa kennu bira darbee tarkaanfii bu'aa qabeessa ta'e fudhachuu dhabuu isaas qeeqee jira. Oduu keenya lammaffaatiin jiraattonni naannoo Affaar sababii kirkira lafaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'an dhiyeessii bishaanii fi nyaataa gahaa malee gaagama namootaaf saaxilamuu himan. Jiraataa aanaa Dullachaa ganda saagantoo kan ta'e Faakir Ahmad jedhamu afgaaffii miidiyaa waliin taasiseen sababa kirkira lafaatiin qe'ee isaa gadhiisee baqachuun mooraa baqattoota aanaa Amibeeraatti argamu Daayidoo jedhamutti dhiyeessuu himeera. Dabalataanis namni kun ani kiiloomeetira 67 miilaan imaleen as gahee namoonni biroo hedduu sangaa kiiloomeetira 25 miilaan imalanii dhufan jechuun dubbatee jira. Faakir maatii haadha manaa fi ijoollee isaa 4 waliin guyyaa 12 dura gara mooraa kanaa dhufuu hime manaa fi qabeenya keenya dhiibnee harka duwwaa dhufnes jedhee dubbateera. Itti dabaluudhaanis namni kun mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaarraa gargaarsa argachuu himuun gargaarsi kennamu garuu namoota buqqaaniin kan waliin madaalle waan ta'eef gahaa akka hin taane ibsee jira. Lakkoofsi namootaa fi gargaarsi kennamaa jiru waliin gitu. Gargaarsi nuuf kennamu midhaan dheedhii qofadha jechuun kan biraa hafee zayita nyaataa ittiin bilcheeffannu hin qabnu. Midhaan dheedhiin kun yeroo dhufuyyuu maatii 3 yookiin 4 qoqqoodama waan ta'eef hangi nama tokko ga'u baay'ee xiqqaadha jechuun rakkoo keessa akka jiran ibseetu jira. Itti dabaluudhaanis kanaan dura bishaan konkolaataadhaan nuuf fayyadamaa turre amma garuu addaan waan citeef bishaan lagaa fayyadamaa jirra. Kun immoo weerarri dhibee niqaa sodaa jedhu uumee jira jechuudhaan hir'inni bishaanillee akka jiru ibseetu jira. Namni kun rakkina dahoo qabanis yoo ibsu dahoon rakkoo ijoo biraati. Iddoon kun gammoojjii waan ta'eef namoonni hedduu sharaa uwwifamu gahaa hin arganne maanguddoonii fi namoonni saaxilamoon biroo jiru. Isaanis namoota dahoo hin qabne waliin akka jiraatan dirqamaniiru jedhee ibsee jira. Jiraataan kan biraa maqaan isaa akka hin eeramne gaafate kan aanaa Dullachaa ganda saagantootii irraa ijoollee 3 waliin baqatee yeroo ammaa dahoo saaddii maazooriyaa jiraachuu hime. Jiraataan kun qe'ee isaatii baqachuuf konkolaataa gatii qaaliidhaan kireeffachuu himuun amma garuu harka duwwaatti hafuusaa dubbateera. Baqataan kun rakkoon hir'ina midhaanii nyaataa jiraachuu hime gargaarsi midhaanii kennamaa jiru gahaa mitis jedhee dubbateera. Baqataan kun itti dabaluudhaanis daakuu kiiloogiraama 50 arganneerra haa ta'u malee maatii koof gahaa miti namoonni tokko tokko gargaarsa homaa hin argatiin
mooraa kana keessa ni jiru jechuudhaan haala achi jiru ibsee jira. Ogeessi fayyaa mooraa Saaddii Maazooriyaa keessa hojjetu tokkos weerarri dhibee akka hin kaaneef tarkaanfileen fudhatamaa jiraachuu himuudhaan rakkoo fayyaa mudachuu malu ittisuuf qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu waliin ta'uun qophiin taasifamaa jiraachuus ibseetu jira. Kirkirri naannoo Affaarii fi Oromiyaatti mudate keessumaa aanaalee Affaar Awaashii fi Dullachaa keessatti irra deddeebiin mudateetu jira. Torbanoota muraasa darban keessaa kirkirri lafaa si'a 50 naannichatti mudateera. Isaan keessaa inni Amajjii 4/2025 mudate humna reektar iskeelii 5.8 gadi fageenya kiiloomeetira 10 qabu naannawa gaara Doofanitti mudate hanga Finfinneetti dhagaamee kan ture yoo ta'u, sababa kirkiraa kanaan manneen 30 ol diigamuu jiraattonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii akka dhiyeessan dirqamuu jiraattonni naannoo Affaar dubbatanii jiru. Sababa kanaan namoonni 58,000 ol ta'an qe'eerraa buqqifamuun mooraa baqattootaatti galanii kan jiran yoo ta'u, tifaktoota Awwaash Faantaallee naannawa hidha Qaasamitti dhiyeenyatti argaman sababa kirkira lafaatiin qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatan taasifamu aangoonni mootummaa himanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa gabaasa baasee namoonni gargaarsa barbaadan maatii 6,780 ga'uu ibse maatileen 2,250 ta'an gargaarsa namoomaa malee jiraachuus eeree jira. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa odeeffannoo yeroo kanaaf isiniif qabadhe kana fakkaata. Warri chaanaalii kana haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Nagaan tura.